carraan kun kennamuun isaa hirmaachisaadha kanama jechuudha. Bu'uura rakkoo biyya kana hubateera jettanii yaadduu ajandaas. TPLF fi Shaabiyaa jidduu iccitii jiru TPLF cuqqaaleetum irra taa'ee deema. Adeemsi inni keessa darbee dhufe immoo waggaa 4 fudhatee namoonni tokko waggaa 4 hin dheerate fa'aa yeroo jedhan argama. Nutti daangessuun kun bal'inaan jira. Zamana tokko Zeeyilaan Harariif bahaa turte. Wan siyaasaa fi hawaasummaa Itoophiyaan qabdu hundeerraa ni fura kan jedhamu mariin biyyaalessaa geggeeffamaa jira. Rakkoo kana kan nutti uumaa jiru nuu galuu ka qabu waan biyyi Masrii hojjetu. Noota alaa wajjinis immoo yeroo gara biyyaa kanatti aggaamuudhaaf yaalan faayitu jira. Isa kana hoo akkamitti ilaala? Nageenyi ka jalqabamu sammuu namaati. Bineensonni jiranii fi waliigaltee dhabuun tasgabbaa'uun biyyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabdu taasiseera jedhama. TPLF akka haamuleetitti qammasnee laallee jira. Amma immoo kan uummataa ta'eera gaaffiin kun akkuma waliigalaatti jechuun ni danda'ama. Isin akka nama tokkotti akkamitti ilaaltu? Maaliif rakkoo keenya nu hiikkachuu dadhabne kana ka jedhu kana sirriitti beekuun barbaachisa. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtanii sagantaa keenyadha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin immoo keessummaa isiniif qabadhee dhufeera. Keessummaan koo guyyaa har'aa pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddooni. Akkasumas isaan akkuma beektanii hojii adda addaa biyya kana keessatti hojii adda addaa irratti nama hirmaatanii biyya isaanii tajaajilaa turanidha. Waan dhimmoota biyyaa akkasumas wantoota adda addaan isaan gaafadha. Amma xumura sagantaa kanaatti na waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu hidha. Ayyee egaa akkuma waliinuu beeknu biyya kana keessatti edda jijjiiramni taasifame booda hojiiwwan adda addaa hojjetamaa jiru. Isin immoo nama siyaasa Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf tajaajilaa turedha. Waan hedduu quba qabdu jenneetuma yaadna. Keessattuu immoo dhiyeenya kanatti rakkoowwan siyaasaa fi hawaasummaa Itoophiyaan qabdu hundeerraa ni fura kan jedhamu mariin biyyaalessaa geggeeffamaatti jira. Akkamitti ilaaltani marii kana? Mariin kun baay'ee marii ajaa'ibaatti natti fakkaata akka dhuunfaa akka nama dhuunfaatti akka laalutti. Hanga ani akka nama siyaasattis san duras hanga yoggaa barataa tures yoggaa hojii jalqabus carraan akkanaa biyya kanaaf uumameen turre. Yeroo jalqabaatiif namni 4,000 ol kutaa biyyattii hundarra aanaa ganda odoo nafiin saalan odoo addaan hin qoodamin amantiidhanis akkasumatti umrii hundarraa jaarsas dargaggeessis shamarranis bakkee akkanaa kanatti wal arganii Finfinnee keessatti mari'achuu jalqabuun waan guddaadha jedhee ilaala. Maaliif biyyi tuni jeequmsarraa fagaattee hin beektu. Yeroo dheeraadhaaf odoo mootummaan jiddu galeessaa bara mootii Minilik ijaarame sunis yoo hin jiraatin san duras waraanuma ture. Waluma waraanaa turan. Warri kaabaa zamana masaafinti namni hunduu yaadata mana barnootattis baratee keessa dabre yeroo san irraa jalqabame waraanuma ture. Hanga siyaasis zamana nugusaa keessattis akkasuma. Nugusaa Haayile Sillaasee gizee dargillee akkasumatti walitti bu'iinsumatti ture. Walitti bu'iinsi sun hanga Eertiraan biyya tanarraa fottoquutti kan geessisedha. Kanaaf zamana EPRDFs mariin akkanaan turre. Inumaa tasumaayyuu hin yaadamnes hin yaalamnes. Hawaasa kutaa adda addaa walitti qabanii mariisisuun yoo jiraatellee gara mootummaa jiru uummatatti himuu malee uummata irraa fudhachuu uummata irraa dhaga'uu sagaleen uummataa iddoo argate ulfina argate akka mari'atu hin taasifamne. Kanaaf kuni yeroo jalqabaatiif wanni akkanaa uummanni tokkoffaa mootummaan akka isa dhaga'u lammaffaa miidiyaan akka isa dhaga'u sadaffaa ufii akka wal dhaggeeffatan sabni adda addaa amantiin adda addaa afaan adda addaa ka dubbatu akka carraa ta'ee biyyi keenya sabaaf sablammii 83-84 qaba. Kana hundarraa yeroo jalqabaatiif wal dura taa'ee galma tokko keessatti
hanga danda'amittis xarapheezaa tokko irratti waliin dubbachuu danda'uun jalqabbimmaan kun guddaadha jedhee yaada. Jalqabbimmaan mataan isaatu bu'aa of dura laalla. Garuu jalqabbiin kuni jalqabbii bayeessaa, jalqabbii gara tasgabbii, gara wal dhaga'uu, gara rakkoo kenna ofii kennan furachuudha. Qaama biraa eeguu, qaama biyya alaa eeguu, NGO eeguu, mootummaalee adda addaa isaanuu nu araarsaniif wal nu lolchiisanii rabbitu beeka. San seenaadhaaf dhiifna. Garuu nu dhimma biyya keenyaa ofii keennan murteeffanna jechuun kuni jalqabbii guddaadha, jalqabbii kabajamaadha, jalqabbii eebbifamuu qabudha. Achi keessatti bu'aan nama hundaatu garee hundaatu hin eeggamu sun kompromaayiziin hin jiraata. Namni gabayaa yoo bayu gabayaa waan himatuu fi waan ittiin bitachuu danda'u humna isaa wal mormee maal jedhee kun bitatee kun gurguratee addaan gala. Akkasuma kunis biyya tokko ijaaruudhaaf, maatii kana ijaaruudhaaf, biyya tana utubuudhaaf bu'urri kuni baay'ee bu'ura bareedaadha jedhee tan fudhu. Egaa mariin kun innaa geggeeffamu jalqaba irraa qabee adeemsa hedduu keessa darbeera akka argaa jirru kanatti. Adeemsi isaa akkamitti ilaaltanii amma hirmaachisummaa isaa isinumtuu naa kaastaniittu adeemsi inni keessa darbee dhufe immoo waggaa 4 fudhatee namoonni tokko waggaa 4 hin dheerate fa'aa yeroo jedhan argama. Kana irratti adeemsa isaa maaliilee akkamittiin ilaaltan? Kana olillee yoo ture gaariin ta'u. Maaliifii abdii nama kutachiisa. Waggaan 4-5 yeroo elekshinii tokkooti, yeroo filannoo tokkooti, zamana dheeraadha. Waggaa 4-5 keessatti hojiin guddaan ka misoomaas ta'e ka siyaasaa ka hawaasummaa hojjetamuu danda'a waan ta'eef. Waggaa 4 kana garuu yoo ture warri jedhullee dhuguma qaba. Garuu immoo daddaffiidhaan irra uffisanii bira dabrullee gaarii miti. Jalaa jalqabamuun, aana irratti jalqabamuun, godina irratti, naannolee irratti kun hundi mariin kun bilchaatee namoonni mari'atanis bilchinaan ilaalamanii filatamanii namoota dandeettii qofa odoo hin taane waa'ee dhuunfaa isaanii qofa odoo hin taane waa'ee biyyallee, waa'ee naannoo isaanillee waan isaanitti dhagahamus mari'atanii mari'achuudhaafis qophaawaa ta'anii warra dhufan qopheessuu fi asitti ol fiduun kun waan guddaadha jedhee ilaala. Erga sun ta'ee booda immoo amma samuuni kan akkuma miidiyaadhaan arginutti garee adda addaa garee xixiqqatti gadi bu'ee namni mari'atee ajandaawwan filataman san irratti mari'atee waan isatti dhagamu waan duraan kennate sanii alallee wanni birallee yoo itti dhagame yaada dhiyeessuu danda'a. Carraan kun kennamuun isaa hirmaachisaadha kan nama jechisiisudha jedhee tan fudhadha. Egaa akkuma dhageenye immoo akkuma isin amma jettanii ajandaan komishinii marii biyyaalessaa kuni ajandaawwan ijoodha jedhanii 81 filatee sarratti mari'ataa kan jiranii. Ajandaawwan sana isin akka nama siyaasaas taatanii biyya kanatti beektanitti bu'uura rakkoo biyya kanaa hubateera jettanii yaadduu ajandaan sun? Ajandaan sun 80 tokko isaa yoo keessi baname baay'ee guddaa waan ulfaataadha. Koonsarnii yookiin yaaddoo saba adda addaa, yaaddoo amantii adda addaa, yaaddoo hawaasa adda addaa keessatti hammachuu hin danda'a jedhee tan yaada. Maaliif ajandaa 80 san yoo babbaqafamee laalamu wanna gugurdaa qaba of keessaa. Kanaaf hin hammata jedhee tan yaada. An achi keessa illee hin jiru garuu waan odeeffannoo an qabu odeeffannoo dhaga'urraa baay'ee waan nama mariisisuu danda'u yeroo dheeraadhaaf bu'aa fichisiisuu danda'u jedhee tan yaada. Egaa akkuma isin jalqabayyuu eertan biyya kanatti daandiin hedduu yaalameera, waraanni yaalameera, fonqolchi yaadamee biyyi kun gara nagaasa xumuraatti hin deemne. Mariin immoo akkuma sabaattis immoo ilaalle aadaa keenyadha mariidhaan furuun kuni. Namni maal gumaachuu qaba galma gahinsa marii kanaatii fi namni tokkoon lammii biyya kana maal gumaachuu qaba jettanii abdu? Nageenyi ka jalqabamu sammuu namaatirraa, maatii namaatirraa akkasitti ganda jedhee hiriyyaa jedhee akkasitti deema. Mana barnootaa sooshaal sarkilii adda addaa keessatti bilchaateetti dhufee eegasii mootuu hawaasa keessatti bifa odeeffamuu fi oduutiin daddabraa deemu. Kanaaf nuti
maaliif guddachuu dadhabne? Afrikaanuu akka waliigalaatti Itoophiyaa mee booda itti deebina. Afrikaan kun namni gurraachi kun maali rakkoon isaa? Maaltu duubatti hambise? Maaltu warra adii mataa ummata addunyaa isa godhe? Ka jedhu yoo laallu tokko karaa istiraatiijiik ta'een mari'achuu dadhabuudha. Hawaasni isaa walitti dhufee, beekan isaa walitti dhufee, warri qorannoo fi qo'annoo adda addaa bal'inaan adeemsisu warri research institutes ka jedhamuun kun bal'inaan hojii kanarratti waan hin hojjenneef waan har'a of harkaa qabnu malee waan boru biyyi keenya ta'u Afrikaa keessatti Chaad boru maal taati? Afrikaan jiddugaleessaa boru maal taati? Iftaan maal taati? Kana dhaloota itti aanuuf tilmaama lafa kaa'uudhaaf qo'annoof qorannoon bal'inaan adeemsifamu yuunivarsiitiiwwan keenya akkasitti maxxantummaa faranjii jalaa bilisa bayanii rakkoo biyya teenya, rakkoo Afrikaa, rakkoo Itoophiyaa, rakkoo Keeniyaa furmaata akka kaa'uu danda'u lammiilee biyya tanaa, lammiilee kutaa biyya kanaa malee faranjiirraa eeguun hin danda'amu. Faranjiin bu'aa ofii eeggata. Yoomiyyuu taanaan sadarkaa isaan irra guddatanii irra gahan kanarraa gadi bu'uun barbaada. Diinagdee addunyaa qabachuudhaan, seera addunyaa lafa kaa'uudhaan, waajjira daldalaa, organizeeshinii daldalaa, WTO ka jedhu dhaabuudhaan, World Bank, IMF kun hunditu instituushinii keessatti qoodan fudhatin ka isaan godhatanidha. Isaaniif hoggana, isaaniif oola. Isaaniif immoo gara isaanii irkata. Gara keenya miti ka irkatu. Kanaaf nu rakkoo keenya hiikuudhaaf bal'ifnee yaaduun barbaachisaadha. Isaanirraa bifa adda ta'een ufii keenyaa ajandaa keenya murteessinee rakkoo biyya teenyaa bilchinaan tasgabbiidhaan wal obsuudhaan wal danda'uudhaan laaluudhaan hiikna. Kana yoo hiikne guddinni biyya tanaa bakka amma uxxirfataa jira. Biyyi teenya baay'ee uxxirfataa jirti immarji godhuudhaaf. Buqqaafattee bahuudhaaf fuulduratti bahuudhaaf baay'ee qabsoo godhaa jirti. Kana godhuu kan dandeenyu namni hundi ofirratti amanuu qaba, walirratti amanuu qaba. Gareen hawaasaas, beektonnis akkasumas mootummaa fi uummannis wal amanuu danda'uu qaba. Kana yoo jedhu mootummaan ajandaan mootummaan tokko adeemsisu yookiin imaammanni inni hordofu nama hundaa fi dhibbaaf dhibbatti hin ta'a jechuudha miti. Garuu biyya tokko qabna haga mootummaan sun taa'itarra jiru imaammata san akka inni hojiirra oolfatu obsinee wajjin hojjechuu danda'uu qaba. Obsuun nurra jiraata. Ani achi ta'u malee jedhanii wal dhibuu fi wal sakaaluun bu'aan qabu. Biyya ormaatitti akkas hin godhan. Warri injifatame galeet taa'ee ani maaliif injifatame jedhee poolisii isaa irra deebi'ee ilaalee, sagantaa siyaasaa isaa irra deebi'ee ilaalee biyyi tun maal barbaaddi? Ikoonomiin kun maal barbaada? Hawaasni kun maal barbaada? Ka jedhu laalee dhiyeeffata jechuudha. Kanaaf filannoo itti aanuuf dhiyeeffata jechuudha. Kanaaf wal obsuun barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. So nageenyi karaa kanaan nageenyi waaraa ka jennu sun yoo inni itite, yoo inni tasgabbaa'ee sabatee lafa dhaabbate misoomatti ka'uun hin danda'amu. Misoomni kiisii nama tokkoo, kiisii paartii tokkoo ka seenu miti. Hawaasaaf, biyyaaf, even biyya kana qofaaf miti. Biyya ollaatti illee hin ta'a. Addunyaallee hanga tokko nurraa barachuu dandeetti. Nu amma Eeshiyaa irraa baay'ee baranna, Chaayinaa irraa baay'ee baranna, Taayiwaan irraa baay'ee baranna, Kooriyaa irraa baay'ee baranna, Singaappoor irraa baay'ee baranna, Hindi irraa baay'ee baranna. Nus deebinee waan baranne kana addunyaallee barsiisuudhaaf fagoodha miti. Waan ofiin hojjennu asitti amma jalqabamee jira duratti kaasaa turte kooridoorii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamu Afrikaan adda addaa dhufanii ilaaluu barbaadu. Miidiyaa irraa akka an dhaga'utti. Kuni mataan isaa misoomni kontaajiyeesiidha. Hin dabra. Daangeffamee dallawa keessa hin taa'u. Hin deema, qilleensaan hin deema, miidiyaadhaan hin deema. Daawwannaadhaan tuuristii yoo dhufu fudhatee deema. Footoodhaan waan adda addaatiin. Sooshaal miidiyaan immoo amma akka spiid laayitiidhaan addunyaa wal geessisa. Kana waan ta'eef misoomni daangaadhaan hin dhaabatu. Siyaasalleen ilaalchi siyaasaa tokko imaammanni tokko hojjetamu
hin dhaabbatu hin deema. Kanaafuu Itoophiyaallee fakkeenya gizeen itti ta'uu isiin dhuftu fagoo natti hin fakkaatu. Garuu cichanii kanarratti qabatanii deemuu wal obsuun wal gargaaruun walii obsuun barbaachisaadha. Ka boru dhufus akkanuma ka har'a taayitarra jiru taayitaa gadhiisi zalaalam hin taa'u. Namni hunduun zalaalam hin taa'u. Mootii Haayile Sillaasee waggaa 44 biyya tana bulche. Zalaalam hin ta'in inumaa biyyi jeeqamtee biyyi gara baduutitti erga geettee booda deebitee itituu dandeette malee rakkoo guddaa. So kanaafuu walii obsanii sirna waliin ta'u ka hawaasa hundaaf ta'u ka ilaalcha siyaasaa adda addaatiif ta'u sirna kana ijaarachuu fi tumatanii lafa kaayachuun gamnummaan biyyaa jechuun kana. Egaa kun akkuma sinatti manaa kaaftan kana nagaan baay'ee barbaachisaadha. Amma kana immoo tarii dhiyeenya kanatti akkuma dhageessan gara siyaasni gara kaabaa kana adeemaa jiru. Haala isin amma jettan kana waan ilaalu miti. Yeroo baay'ee TPLF waraanatti deemaatti jira, waraana faarsaa yeroo baay'eedha. Dhiyeenya kana immoo sirmaayyuu immoo garee hundeessanii humnoota alaa wajjinis immoo yeroo gara biyyaa kanatti aggaamuudhaaf yaalan faayitu jira. Isa kana hoo akkamitti ilaaltu simi? Dhimmi naannoo Tigraay baay'ee nama gaddisiisa. Gareen kun gareen TPLF jedhamu kun maali fedhiin isaa ka jedhamu laalamuu danda'amuu qaba. TPLF zamana durii zamana dargiin hundaafuu diina ture. Maaliifii hafuurri siyaasaa akka hin baafannee paartiin siyaasaa akka hin jiraannee Dimookiraasiin biyya tana keessatti xiqqoo mallee akka hafuura hin baafannee hacuucee qabee ture. Kanaafuu yeroo sanitti adda bilisa baasaan adda addaa dhaabachuun isaa dirqamuma ture. Har'a maalinniidha. Har'a carraan biyya tana keessatti karaa nagaatiin dorgomamu yoom hin cufame. Hin cufamne haga an beekutti cufamee hin jiru. Ani akka laalutti yoo an taayitaa qabadhee irratti biyya tana yoo bulche malee biyyi tuni anaan ala deemuu hin dandeettu ilaalcha jedhurraa kan maddirraa kan hafe waanuma tokko sabistaansii dubbiin isaa waraanaaf amma doorsisaa fi sosochii godhan sirriidha jedheen fudhadhu tasuma hin yaadu. Lammaffaa Tigraay maaltu naannoo Somaalee, naannoo Affaar, Baniishaangul, Oromiyaa, Amaaraarraa maaltu adda isa godha? Maaliif waraana addaa qopheessan? Maaliif meeshaa waraanaa bajata mootummaa federaalaatiin bitame zaman isaan taayitarra jiran maqsanii, dhoksanii, hatanii gaaraa fi qilee keessatti maaliif awwaalan? Kuni hattummaa san waan san argisiisa. Qabeenya ummata hundaati. Qabeenya ummata miliyoona 100, miliyoona 130. San maqsanii gaara jalatti awwaaluun mataan isaa yakka gara kiyya. Har'a immoo isaan nama doorsisuun uguruyyuu waan nama geessu natti fakkaatu. TPLF anatu bulchaa yookiin garee an hogganu qofatu bulcha jedhee yoo ka deemu taate biyya tana bulchuu waan danda'u natti fakkaatu amma achi. TPLF akka haamuleetitti qammasnee laallee jirra. Keessa seennee wajjiin hojjannee arginee jirra. Dadhabbii isallee cimina isallee guututti beekna. Wanni TPLF akka haarawaatti peejii tokko wanni inni baasee poolisii siyaasaa Itoophiyaatiif fayyisuu ka danda'u wanni inni kontribuut godhu tokko hin jiru. Ummata Tigraay ammallee miskiina ummanni baadiyyaa jiru. Garee taayitaa irra turee fi garee taayitaa irra ture sanitti warri dhiyaatan qofti bu'aa argatan ta'a. Bu'aa adda addaa qabaatan ta'a. Isaan fagaatanii deeman ta'a keessoo gara diinaggeeti. Gara diinaggee dhuunfati. Baay'ee deeman ta'a. Garuu ummataaf maaltu siqe? Wanni siqe hin jiru. Kanaaf ummata biraatirrallee wanni adda isa godhu hin jiru. Ogaadeen irraa maaltu adda isa godha? Saawuz Oomoo, Dabub Oomoo irraa maaltu adda isa godha? So kanaaf maaliif waraana kaasa? Maaliif waraana qabaata? Maal haa ta'uuf waraana qabaata? Waraanni biyyattiidha tokkicha. Abbaan fedhe mootummaan fedhe XYZ gara fedhe haa dhufu zamana fedhetti isaa dhufu. Zamanuma fedhe uf dura waggaa 100tti isaa dhufu.
waraanni biyya kamiyyuu waraana tokkicha ka mootummaa jiddugaleessaa yookiin mootummaa federaalatiin hoogganamu kanu ka biyya addunyaa hundaayyuu inuma argina. Kanaaf TPLF kunis ilaalchi kunis adeemsa isa baasu miti. Adeemsa kallattiidhaan ummattoota Itoophiyaa 83 wajjin walitti isa buusudha. Maaliif waraana qabaata? Maaliif waraana qabaata? Ummata beenchi irraa maaltu garaagarummaa isa godha? Ummata kafaati irraa maaltu garaagarummaa isa godha? Maaliif qabaata inni waraana? Waraana asitti mari'achuudhaaf maaliif qophaa'aa ta'uu dadhaba? Kanaaf kuni rakkoo ilaalchaa ol'aantummaa nu waraana beeynaa filosofii waraanaa beeynaa jedhanii dubbachuu kana kunis waan zamanni irra tare. Zamana tokkotti muuxannoo qabsoo hidhannoo qabsoo riphee lolaa keessatti argatan irraa ka'ee qabsaa'ota adda addaa uummatanii jiru. Beekamaadha. Jarri sun immoo amma umriin isaanii mana 60 mana 70 keessa jiru. Sabni birallee cal'isee taa'uu hin danda'u. Namni mootummaan Itoophiyaas makkalaakayaan Itoophiyaas leenjiiwwan kanaasii ta'ee waan isaan hojjetan kanallee hin wallaala jedhamee yaadamu. Addunyaan ka biyya kanaa dhiisii ka biyya biraatillee walirraa baranna walirraa beekna hin beeyna. So kanaafuu ani waraana hin dhufna jechuun ilaalchi sun mataan isaa ilaalcha hamaa ilaalcha rakkoo qabudha. Waraanni biyya tana duubatti harkisee waggaa 3,000 akka daabboo nyaatee ummanni kun hiyyummaaf injiraan jala cittoo jala akka inni hin baane ka godhe waan baay'ee nama sukkanneessu waan nama saalfachiisudha. Rakkoo kana tiyooraatikaalii EPRDF keessattis dubbatamee ture. Garuu qabatamaadhaan isa san hojiirra oolchuu mannaa waraana qawwee fudhatanii qilee fi gaaratti fiiguun waan bu'aa namaa qabu natti fakkaatu. Zamanni sun dabree jira, yeroo sanitti hojjetee jira, amma immoo tasgabbaayanii taa'anii mariidhaaf qophaa'uu qabu. Marii keessa seenuu danda'uu qabu. So paartiin tokko har'a yoo taa'itarra dhufe inni yoo taa'itarraa bu'ee taa'e maal rakkoon isaa? Paartilee meeqatu jira biyya tana keessa? Paartii 30, 40, 50 ta'uu danda'a. So paartii sanirraa adda of godhuun isaa maalidhaaf? Ilaalcha ol'aantummaati. Ilaalcha uf tuulummaati. Ol'aantummaan immoo hin hojjetu biyya tana keessatti. Ol'aantummaan ka ilaalchaa, ka yaadaa, karaa saayinsaawaa ta'een biyya guutuudhaaf, saba hundaaf, amantii hundaaf, riijinii hundaaf ka ta'u ilaalcha akkasii paartii tarkaanfachiisuu danda'u qofatu ol'aantummaa argachuu danda'a. Ol'aantummaan isaa sun immoo yeroodhaan kan daangamu. Waggaa 5 ta'uu danda'a, waggaa 10 ta'uu danda'a, waggaa 20 ta'uu danda'a. Garuu kanaa ol hin ta'u, kanaa ol hin dheeratu. Kanaafuu dogongora jedhee tan fudhadha adeemsi akka walii galaatiitti. Gama biraatiin immoo kanuma wajjin waa wal qabatudhas isaasittis immoo gaaffii ammaa yeroo jirudha. Itoophiyaan iddoota waggoota 30 kana keessatti ulaa galaanaa dhabdeetti. Tarii waan masin jalqaba kaaftan irraa kan madde ta'uu danda'a walitti bu'iinsoonni jiranii fi waliigaltee dhabuun tasgabbaa'uun biyya Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabdu taasiseera jedhama. Biyyi kun immoo biyya uummata baay'ee guddaa Afrikaa keessatti qabdudha. Akkasumas dinagdee guddachaa jiru qabdudha. Ulaa galaanaan qabdooma. Isin kana irratti akka nama tokko irratti amma immoo gaaffiin kun ka'ee iddoo adda addaatti muummichi ministeeraa irraa dhiyaate amma immoo kan uummataa ta'eera gaaffiin kun akkuma waliigalaatti jechuun ni danda'ama. Isin akka nama tokkotti akkamitti ilaaltu kan? TPLF fi Shaabiyaa jidduu iccitii jiru TPLF cuqqaaleetuma irra taa'ee deema. Yeroo baay'ee maal wal dhabdeen isaanii ka jedhu miseensiin kaasaa ture. Keessoo sadarkaa mana marii EPRDF fi sadarkaa koree hojii raawwachiiftuu EPRDF irratti ka'aa ture. Garuu ifan goon ilaalchumaan shafaafananii bira dabran. Waan isaan irratti wal lolan maal akka ta'e har'allee hin beekamu. Har'allee Shaabiyaallee hin dubbatu. Shaabiyaan mallas CIA tajaajilaa jedha. Mallas immootu namichi kun sammuun isaatu sirriidha mitii jedha. Maraataadha, anytime maalii ta'a jedhee. Isaayyaasiin jechuudha. Isaayyaasiin jechuudha.
waan akkasiisan odeessaa turan. Garuu kana natti hin fakkaatu. Iccitiin isaa an amma akka yaadutti waa'ee asabiitii irratti natti fakkaata. Itoophiyaan waggaa 3,000 keessa waggaa 30 dabre yookiin 35 dabre kana qofaadha bishaanitti baatee kan beekne. Bishaan kun qaama Itoophiyaati. Bahara Nagaash ka jedhamurraa jalqabee haga dhiyoo tanaatti zamana kolonii sanis Itoophiyaan gara bishaanitti ba'uudhaaf hin daangeffamne turte. Akkanatti fakkaatutti jarri kun mallas illee waan kana wallaalii natti fakkaatu. Shaabiyaa dadhabsiisuudhaan ikonoomii Itoophiyaa irraa argamuun TPLF humna cimaa godhuudhaan ikonoomikaalii militarlii isaan cimsanii ijaaruudhaan Itoophiyaa irraa yoo adda bayan yoo Itoophiyaa irraa adda bayuu ka barbaadan taate yookiin Itoophiyaa bituu yookaan immoo Itoophiyaa irraa adda bayuu gaafa Itoophiyaa irraa adda bayan immoo yoo ka waliin galle ta'e mootummaa Isaayyaas garagalchanii isaan jala kanaan asabiin kutatanii Northern Affaar fudhatanii bishaanitti ba'uudhaaf waan yaadan natti fakkaata. Kun iccitii mallasis odoon dubbatiin du'eedha. Hin himne. Garuu wanni nutti fakkaatu ammaan taa'ee zamana dheeraa waan kana laalaa ture, yaadaa ture. Maaliif namni hundi waa'ee asabii yoo quuqama agarsiisu fakkeenyaaf hojii raawwachiiftu irratti Tafarraa Waaluwaa bal'inaan mormaa ture. Gara ulaa galaanaa kanatti maana jedhe? Ifatti asabaas as deebi'uu qabdi jedhee ifatti mormaa ture kan hin yaadadhu. Jeneraal Tsaadqaan erga mootummaa keessaa bahees amma akka dhageenyutti immoo yeroo waraanni Itiyoo Eertiraa jiru san innis mormaa ture. Asabii deemnee qabachuu qabna jennaan dide namichi muummichi ministeeraa jechuudha. So kanaafuu wanna iccitiidhaan inni qabate yookiin Isaayyaas hanga tokko beeku waan jiru natti fakkaata. Kanaaf san ta'ee kana ta'ee Itoophiyaan bishaan galaana diimaatti ba'uun dirqama seenaatis. Taarikni waggaa 3,000 seenaan waggaa 3,000 tajaajilamuun Itoophiyaa bishaan kanatti fayyadamuun waggaa 3,000 waggaa 30 haqamuun qabu. Kun gara seeratiinis gara dippiloomaatiinis hojiin kun hojjetamuu qaba jedhee tan amana. Nutti daangessuun kun bal'inaan jira. Zamana tokko Zeeyilaan Harariif bahaa turte. Poortii turte. Zeeyilaan amma Somaalilaand keessa jirti. Jibuuti irraa xiqqoo gadi siqee. Kun hundi qaama Itoophiyaa turan. Rakkoon keessoo kennaa kun waan rakkoo qabuuf akka nu itti sabaaf sablammii adda addaa amantii adda addaa itti ilaallu duraan rakkoo waan qabuuf ummattoonni daangarra jiran kun seentiraal mootummaan kun mootuu hin cimne cimaadha miti kaartaa hojjetati malee akka itti biyya kana bulchu saayinsii isa barbaachisu ikonoomii isa barbaachisu ijaareen ture. So kanaaf yeroo ammaa kana gaaffii yeroon isaa gahee tokko keessoo kenna qajeelchuudha. Lammata sabaaf sablammii naannawa kenna jiran ka Itoophiyaa keessa jiranis ka Itoophiyaa ala jiran wajjinis nagaa uumu. Uummanni kun wajjin nu rakkoo tokkoon qabu. Rakkoo kana kanutti uumaa jiru nuu galuu ka qabu waan biyyi Masrii hojjettudha. Kun amma iccitiidha miti. Masriin Arab League ka jedhamutti fayyadamtee Reedsii kana galaana diimaa kana Suwiis kaanaal irraa kaaftee haga Baabeel Mandabitti kontirool godhuu barbaadde. Kana kontirool kan gootuuf waan biraatiif odoon ta'in Itoophiyaa ukkaamsuuf. Bahaagalli Itoophiyaa akka dhabamuuf. Maaliif bishaan galaana laga Abbayyaa waan misoomaaf nu achirratti hidhaa lagaa achirratti waan ijaarreef hidhaa haa ijaarru malee bishaan hin deemu jechuudha miti. Bishaan deemaa jira ammayyuu deemaa jira. Isaaniif deemaa jira. Maalumaaf achitti taffiftaniidha. Maaliif Itoophiyaan taffiftee waan kana maaliif hojjetteedha? Xiiqii saniitiif yeroo dheeraadhaaf mootummaaleen biyya Masrii irratti yaadanii dabareedhaan Jamaal Abdul Naasir ka jedhamu
pirezidaantiin isaanii bara 50 bara 60 jalqaba irratti ture bara 50 keessa natti fakkaata kaalendara amma sirriitti yaadadha. Namni kun fudhatama qaba ture. Namni kun Aswaan Daam hidhaa laga Abbayyaa gubbarratti bakkee Aswaan jedhamutti ijaareera. Haaya Aswaan Daam jedhama. Aswaan Daam yoo ijaaru kaachmentii laga kana yaa'a bishaan gara Abbayyaa deemu hanga kunoo mataa Inxooxxoo kana amma nu Inxooxxoo jala jirra. Mataa Inxooxxoo kanarraa deebi'a. Haayidrooloojii isaa kana an hojii bisaanii keessa waan tureef nan beeka. Kaachmentii kana hunda kaartaa pirezidaantii biyya sanii kaartaan laga Abbayyaa Rwaandaa irraa kaasee Koongoo haga tokko qabatee Ugaandaa Keeniyaa haga tokko qabatee as immoo Itoophiyaa walakkaa ishee asirraa jalqabee kunoo as gubbaarraa Inxooxxoorraa kaachmentii daangaan kaachmentiidha asii jalqaba. Kun hundi isaa Baaroo Akooboo dabalatee Ilubbaa Boor Gaambeellaa Jimmaa Paartilee Wallagga lamaanuu dhibbaaf dhibbatti Shawaan Lixaa haga maal sitti lagoonni kun eessaa Awaash irraa kan hafe hundi isaanii hanga Mogor illee gara siyaa kun Mogor as jira kiiloomeetirii 40 odumaa dubbannu as magaalaa Sulultaa biratti laga Sibiluu jedhamu laga xiqqaa haa ta'u malee bishaan gizee gannaa roobuu Inxooxxoo kanarraa gara lixaa ka achi garagalu bishaan guddatu yaa'a. Bishaan kana achitti hiinee magaalaa Finfinneetiif galchina jennee yaannee ture. Hanga har'aatti waggaa 33 dura qorannaan isaa hojjetamee ka xumurame haga har'aatti hojiirra ooluu rakkoon magaalaa Finfinnee bishaan hin hiikamne. Bishaan kun akkan hojjetamne isaan propagaandaa maal odeessu Addis Ababaanii Finfinneeni maalinni leek maal jedhama afaan Oromootiin haroo oli ka leek jechuun akka kunoo akka laangaannoo garba guddaa jirti. Waan kun ji'ooloojikaalii nan faawundiin kijiba waan ta'edha. Kun hin beekamu kun ji'ooloojikaalii ignoorant nama ta'etu waan akkasii dubbata. Sira asfetsaamii EPRDF irratti ka'e. Haroo taati jedha? No, bishaan akka garbaatitti magaalaan Finfinnee kun ka itti rukubatte kun asii gadi hanga Bishooftuutti garba gubbaa jirti. Kanaafuu bishaan garanaa kanatti maaliif aggaamtanii? Asuma hojjedha. Asumatti hojjedha bishaan lafa jalaa qotaa. Sibiluu ni dhinaa. Waan akkanaa kana propagaandaa akkanaa kana warra odeessisuutu jira. Sana wajji warra Gibsi wajjin kana wajji hidhata qabu itti yaaddu sana. Gibsi bar waan hin goone hin jiru. Gibsi waan laga Abbayyaatii fi waan nu hojjennu keessatti asii achi Gojjaam, part of Gondar, part of Sameen Shawaa Amaaraa kan hunda dabalatee most of Oromiyaa, Western Oromiyaa kana dabalatee waan achi keessatti hojjennu takkaan hordofu. Kiiloo maali? Masnoo hektaara 50 yoo nu hojjenne quba qabu hin beekan. Jala deemu saatalaayitiidhaanis hin hordofu odeeffannoodhaanis lafarraa waan nu hojjennu hunda hin beeku. Nummoo akkasitti hin beeku. So kanaaf Masriin kana daayivart godhuudhaaf garanaan reedsii kana ukkaamsitee qabattee bishaan kana gadi lakkisaa jechuuf wanni isiin deemtuuf kana. Kun immoo waan hin taane uummanni Itoophiyaa kanarratti beekee namni mootuu hojii kana keessatti bobba'ee jiru hundi isaatu waan kanarratti quuqama jiru kana sirritti gadi qabee ilaalee maaliif rakkoo keenya nu hiikkachuu dadhabne kana ka jedhu kana sirritti beekuun barbaachisaadha jechuu barbaadeetan. Ayyee baay'ee ulfaadha galatooma sinis yaada keenya fudhattanii istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada keessan nu qooduu keessanii fi gara fuulduraattis dhimmoota biyyaa irratti muuxannoo hedduu qabdu si wajjin irratti hojjenna jedhee yaada baay'ee ulfaadha galatooma. Galatooma isinis. Daawwattoota keenya turteen pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Junaddii Saaddoo wajjin taasise kana fakkaata waan waliin turtaniif ulfaadha.